waaqayyo warra naballee sunufan kana darkita waaqayyo hunduma keenya wajjin haa ta'u. Mee warri harkaan qabne harka keessa walitti rukutaa waaqayyoon galateeffadha. Keenyatu hin jiru. Qalbii keenyatu hin jiru. Nidiyaadha galanni keenya ulfina isaatiif kaanee hundi keenya waaqa jiraatu hundaa dabarsee beekuu hafuuraa uumaa sillaasee. Egaa waa'uun iskooliin godinaa galateeffannaan xoromatti galateeffannaa. Waaqayyo hunduma keenya wajjin haa ta'u. Eessaan waaqayyo warra naballee sunufan kana darkita. Ati iji isaanii akka hin argine gochuun dandeessa gaafadhu. Yeroo inni gabba'u warri Eelsaa barbaacha dhufan iji isaanii maal ta'e? Maal taasanii maal jedhe? Ani dhagaan jiru maal jedhe? Waaqayyo hunduma keenya wajjin haa ta'u. Mee warri harkaan qabne harka keessa walitti rukutaa waaqayyoon galateeffadha. Yaada keenyatas hin jiru. Qalbii keenyatu hin jiru. Utuu yaadi keenya sagalee waaqayyo duukaa jiraate kun dogoggorru. Waaqayyo qalbii hunda keenyaa nuuf haa deebisu. Mee warra dina teessan immoo sagalee waaqayyo dhagaa jirtan warra waaqayyoon harka sirrii kenna galateeffadha. Saba waaqayyo Eelsaan gaafa waaqayyoon ija isaanii jaamaa godhuuf gadi bahee jirana Eelsaa barbaaddu jedhe. Inni isaan barbaadan eenyudha? Maal dubbadhaa? Inni isaan barbaadan eenyudha? Inni itti dubbachuu dhaqeesse eenyudha? Eelsaanuma isaan Eelsaa barbaadu Eelsaanuma gaditti bahe. Waaqayyo si wajjin jira taanaan inni si balleessuu barbaadu si bira ga'ee harraba ga'ee dalata. Inni si ajjeesuuf si adamsu gaafa si bira ga'u anoo sin barbaanne maaliif ree waaqayyotu nu wajjin jira kaa inni isa hundumaa caalatu nu wajjin jira galanni ammayyuu maqaa isaaf haa ta'u malee saba waaqayyo. Eelsaan jirana Eelsaan barbaaddu ennaan eeyyen Eelsaan barbaanne jedhan kottaa gaa lafa Eelsaan jiruun isinitti agarsiisa jedhe. Lafa eenyu jiruun isinitti agarsiisa? Maaloo jedhame lafa eenyu jiruun isinitti agarsiisa? Innumti isaanitti haasa'an immoo eenyudha? Eelsaanuma. Waaqayyootu isaa wajjin jira. Isaa wajjin eegumsa waaqayyootu jira. Hojii jallinaa miti kaa hojiin hojjetutu. Hamina miti hojiin nu hojjetutu. Harka isaanii qabee mandara Samaariyaatti geesse mee waan isaan nyaatanii waan isaan dhugan fidaa kennaafi. Yaa Waaqayyo mammoota isaanii banii fi gara biyya isaaniitti galanii. Waaqayyoon ija isa nu balleessuu barbaadu jaamaa nuuf haa godhu. Maal jettanii? Jaamaa nuuf haa godhu. Ija isaa jaamsuu duwwaa miti ija isaa hafuuraa baneef immoo gara kiristaanaatti nuuf haa deebisu. Saba waaqayyo. Ergamoonni waaqayyo balbala mana lootirraa erga isaaniin jaamaa godhanii erga jara kana hafuufanii dha'ichatti buusanii booda looxiidhaan akkas jedhanii yaa Loot iddoo lubbuu kee olfattutti baqadhu. Iddoo maal kee olfattutti? Iddoo lubbuu ofii olfatan eessaa jira namni har'a? Maal jettanii? Waajjira poolisiidha? Maal jettanii? Iddoo lubbuu itti olfatani oobdii waaqayyoo bobaa waaqayyoo iddoo kana qofaadha. Isa iddoo kana eebbisee nu laate maqaan isaa galateeffamu malee. Iddoo lubbuu kee olfattutti baqadhu. Garuu mandara kana keessaa bahi. Kaabas keessaa baatu immoo booddee keen ilaalinii. Maal keen ilaalinii? Booddee keen ilaalinii. Har'a saba waaqayyoo kan booddee salaaluutu baay'ate. Wanti garaa gariin meeqa sammuu isaatti fe'amee kan booddee salaaluutu baay'ate. Nama seenaa qulqullootaa qoratutu hin jiru. Nama waa'ee ergamootaa baratutu hin jiru. Nama waa'ee haadha waaqayyoo dhaga'utu hin jiru. Dhalootichi dhiise. Booddee keen ilaalinii isaan jedhe. Iddoo lubbuu kee olfattutti baqadhu. Ati akka hin balleeffamnetti gara tabbaatti baqadhu. Akka hin balleeffamnetti.
saba Waaqayyoo akkam balleeffamneef gara mana kanaatti baqadhaa. Gara Waaqayyootti baqadhaa. Akka maalin taaneef mee ilaalame wayyaa uffatee yaa malee namni amarra jiru jiraay waan jiru isinitti fakkaata malee hin jiru. Dhaabbiitti du'eera namni hundumtuu. Garuu qamaaxiriin akkamii haa ta'u, rakkinni akkamii haa jiraatu, abiddi akkamii haa boba'u, namni oobdii Waaqayyoo keessa jiru immoo yeroo hundaa gammaadaadha. Yeroo hundumaa abdiidhaan jiraata. Ani yoon lafa kanarraa du'eyyuu gara Waaqayyoo kootiin naqa jedha. Gara sadaquudhaaf immoo galaa qabnaalee laataarraa. Waaqayyoon laphee hubannaa hunduma keenyaaf nuuf haa kennu. Qulqulloonni warri har'aa seenaan isaanii dubbatamu, yaadannoon isaanii taasifamu, booddee isaanii hin millanne. Eessa isaanii hin millanne? Booddee isaanii hin millanne. Kan akka haadha manaa Looxi booddee isaanii ilaalanii. Booddee isaanii namni ilaalu immoo hin gubata. Namni booddee ilaalu immoo eebba sana hin argatu. Isa abdachiifame sana bira gahuu hin danda'u. Gonfoo sana uffachuu hin danda'u. Kanaaf saba Waaqayyoo wanti akkamii booddee nu laalchisuu hin qabu. Dhugaa qabna. Haalli keessa jirru, qilleensa keessa jirru booddee nu laalchisuu danda'a. Garuu dammaquu qabna. Yeroo rakkoon itti baay'atetti Phexros Waaqayyoon isaa dhiisee teellaa ilaaleera. Wangeela Maatiyos boqonnaa 20 lakkoofsa 75 gubbaarratti Gooftaan Yesuus Kiristoos osoo indaanqoon hin iyyin yeroo 3 nagantaa jedhe. Yeroo meeqa nagantaa? Yeroo 3 nagantaa jedhe. Gaafa warri Yesuus Kiristoosin qabuu barbaadan gara isaa dhufan, Phexrosin gaafa waaman, Phexrosin gaafa gaafatan, dubbannaan kee warra kana wajjin fakkaata, haasaan kee hin beekamaa jedhani. Anoota somaasan beeku jedhe. Dubbannaan keenya hin beekamaa laata har'a? Phexros harraba isaatu ganaa jira malee lapheen isaan ganne kan keenya hoolaata. Phexros yeroo 3 erga galee booda isa Gooftaan dubbate yaadate osoo indaanqoon hin iyyin yeroo 3 nagantaa jedheni hin yaadate. Gaafa yaadatu mataa isaa mukatti deebi'e hin deebi'e. Isa sila teellaa laale, isa gara teellaa isaatti jedhe hamma hin deebi'e. Indaanqoon Phexrosiif iyyiti har'asii iyyaa jirti saba Waaqayyoo labboleessa koo. Indaanqoon Phexrosiin iyyitee dammaqsite har'asii biyyaa itti dammaqi. Saba Waaqayyoo anaaf isinitti indaanqoon iyyaa jirti har'a mana kiristaanaarraa. Anaaf isintu yaadanne malee, anaaf isintu dammaquu dadhabe malee. Waaqayyoon hunda keenya akka dammaqnu taasisuun jaalala isaa nuuf haa ta'u. Kanaaf qulqulloonni warri har'aa wareegamummaa argatan booddee isaanii hin millanne. Yoo ilaalle guyyaa har'aa waa'ee isaa kan dubbatamu qulqullicha Isxifaanosiin seenaa isaa yoo kaasne, hojii ergamoota boqonnaa 7 lakkoofsa 54 kaanee amma 60 gidduutti ishee jirtu dubbaa dubbanne, warra waa'ee Kiristoos hin beeknetti gaafa Kiristoosin lallabu Isxifaanos ofii isaanii akka hin dhageenye gurra qabataniidha. Aduukaa jirtu? Ofii isaanii akka maal hin gooneef? Akka hin dhageenyeef gurra qabatan. Namni biraan akka hin dhageenyeef hin iyyan. Gaafa kana gaafa isaanii Isxifaanositti gaafa isaan dubbatan, gaafa isaan dhagaa guurratanii dhufan, ammayyuu teellaa isaan ilaalle, ammayyuu booddeetti hin deebine. Yaa abbaa waan godhaa jiran hin beekani, ati dhiifama taasisii fedhe, inni dhiifama nuuf haa taasisu. Gaarii fakkaata inni nuti har'a gochaa jirru, inni nu qopheessinu, inni nuti balbala nama hawwaallu, inni nuti rifeensa namaa fuunee mana xonqaa irra mana waamee karra jorru. Ebeluun sooromeera, ani maan sooromni jedhee inni mana xonqaa irra jooru. Iji Waaqayyo argeera moo hin argine? Inni garuu gaariitti fakkaate ilaan boleessa koo ilaan baha koo har'a haa deebinu.
isa harka waaqayyoo dhufu kan caalu jira jedhame isa barruu waaqayyoo kan caalu jira nutti fakkaachuu danda'a. Mucaa waggaa 3tu haadha wajjin gara suuqii dhaqe. Gara suuqii gaafa dhaqu baankoolii irratti mulluu arge. Maal arge? Mulluu gaafa argu iji daa'ima kanaa sa'aatii suuqii irra ga'e jalqabee mulluu irraan kaane. Iji namicha suuqii sana gadu daa'ima kana irra bu'e. Daa'imni maal ilaalarti? Haadhuma mana keessaa waan qabdu. Yoo hasii galche waan itti laattu hin qabdu. Daa'ima ishee ilaalti, mulluu ilaalti. Gaafa kana mucaan gaafa dhaabbattu namichi inni suuqii mucaa sana argeera waan ta'eef baankoolii irraa mulluu fuudhetu hamma taraan haadhatti waa gurguru ga'utti mucaatti bute. Hammaarradhu jedheen maal godhi? Maal godhi? Ennaan zimmetti dhaabatte mucaan. Sinaarsaa kan jiru hin hammaarrattuu faan jennu haadhi garaatti qubatti. Akka mana keessaa waan qabne oo beekaa. Erga namichi kun garaa laafee laateeti hin hammaarratu jedhe. Yookaan mona hammaarinaan hin jedhu jetti keessa ishee. Namtichi hundumaatti gurguree fixeetu haadha bira ga'ee haadhatti gurguree mucaadhaan wayyaa kee as qabadhu jedhe. Maal kee as qabadhu? Gaafa kana mucaa wayyaa ishee ol galagalchite dachaaftee. Gaafa kana saanii keessaa kuuraa keessaa hunda isaatti galagalcheef. Fudhattee haadha wajjin karaarra deemu jalqabde mulluu nyaachaa. Haadha akkas jetteen mucaa koo. Sila maalifitu yeroo nammaarradhu jedhe maaliif hin hammaarranne? Yookaan immoo maaliif na hammaarran jenne naan ilaamee yaarmee koo eennan otoo nammaarradhee qube koo kun amma mammaarti jedhe. Na duukaa jirtu miti namni tokko ofii nammaarradha jedha. Ofii kootiin sooroma jedha. Osoo nammaarradhe harki koo kun amma mammaarti. Yoo na hammaare siin jedhe immoo harka sodaatiin na hammaartaa. Harka maaliin na hammaarta? Harka sodaan na hammaarta. Kanaafan namicha eeggadhe inni guutee na laate. Adisi harka waaqayyoo obsaan edda jennani isa harka waaqayyoo dhufu wanti tokko hin danda'u. Qodaan hin danda'u. Galanni maqaa isaa haa ta'u malee guutee laata. Kanaaf saba waaqayyoo har'a wanti biyya lafaa nutti fakkaate waaqayyoo irraa adda nu baaseera taanaan xillaa nu laalchiseera taanaan haa deebinu. Garatti deebi'anii fayyantu gara kana qofaadha. Isaayyaas boqonnaa 2:4 gubbaarratti kottaa gara mana waaqaa Yaaqoobiin deemna. Achi seera jira, achi quufa jira. Oobdii kana mee jedhana quufatu jira, seeratu jira. Galanni maqaa isaa haa ta'u malee seera qabna, quufa qabna. Qulqulloonni gaa Isxifaanos gaafa dhagaan itti guuramu jara sanaaf kadhate. Waaqayyoonis balbala mana maalaateef Sillaaseen teessoo irratti arge. Galanni maqaa waaqayyoodhaaf haa ta'u. Seeroo uumamaa boqonnaa 18:26 qulqulloota sanaaf jedhee nanniisa jedhe Waaqayyo. Isxifaanosiif jedhee magaalaa keenyaaf nuuf haa dhiisu. Maatii keenyaaf nuuf haa dhiisu. Yakkineerra hundi keenya namni yakkin hin jiru. Qulqulluu kan ta'e hin jiru. Dhiifama kan laatu garuu eenyudha? Waaqayyoon dhiifama hunda keenya nuuf haa laatu. Saba Waaqayyoo. Kanaaf har'a immoo yoo laalle baay'een dargaggeessa keenya dargaggeettii keenya gara teellaa isaa ilaalaa jira. Maaliinuu yookaan guddina teekinooloojii haa ta'u yookaan immoo goyoomsa hormootaa haa ta'u baay'een teellaa isaa ilaalaa jira. Argitanitti yoo ta'e gwaaddenyaan isaa hormoota taanaan namni balbala kana darbuu dhufe hin tasaallama. Dhugaa Waaqayyoo ilaaltanitti hin tasaallama. Hin tasaallamu yoo fuuldura isaa dudduuba isaa laaleetu sagada. Garuu waan amantichi sirrii hin taaneefi namichicha dhube hubannoon qabu dhaabachaa hin jiru. Dhaabbii isaa tolfachaa hin jiru. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 10:12 eenyuyyuu dhaabbatee kan jiru kan itti fakkaatu ofaa ilaaluudha. Har'a namatu of ilaalaa hin jiru. Har'a namatu amantaa isaatti jabaachaa hin jiru. Teellaa isaa kan ilaalutu baay'ata.
Garuu gara mana kanaa dhufnee nagaa gaafachuun keenya wangeelarra jiramoo hin jiru? Jiramoo hin jiru? Mee sagalittii kana hundi keessan na wajjin hin jirtu. Qulqulluun Phaawulos gara mana qulqullummaa dhufe akkamitti nagaa gaafate lalla. Hojii ergamoota boqonnaa 18 lakkoofsa 22. Mandara Qisaariyaatti bu'ee kana booddee Yerusaalemitti ol ba'ee waldaa kiristaanaa nagaa gaafate. Maal nagaa gaafate? Jedhame maal nagaa gaafate? Waldaan kiristaanaa harka qabdi harkatti qabdi. Akkas jechuudha. Morma qabdi mormatti qabdi jechuudha. In sagade jechuudha. Maal jechuudha? Nagaan siif haa ta'u yaa fakkeenya Yerusaalemi jechuudha. Isaan nagaa gaafateedha. Nagaan Yerusaalemi hunda keenyarra haa bulu. Nagaan Yerusaalemi biyya keenya ammaatii keenyaaf nagaa laatu. Saba Waaqayyoo. Faarsaa Daawit 5:7 gubbaarratti isaa kan jedha. Ani mana qulqullummaa kee fuuldura yeroon ga'u ulfina keef gara mana qulqullummaa keetti galagaleen siif sagadaa'edha. Gara eessaatti galagaleen siif sagada? Gara mana qulqullummaa keetti galagaleen siif sagadaa'edha Daawit. Gara mana qulqullummaa kanatti galagaltanii gaafa dubbattan rakkoo keessan furmaata argattu. Gara mana qulqullummaa kanatti galagaltanii gaafa yaaddoo keessan dhukkuba keessan itti maxxan boqonnaa argattu. Yaaqoob boqonnaa 5 lakkoofsa 13 jalqabee akkas jedha. Isin keessa namni gammade jiraayi inni haa faarfatuudha. Isin warra gammadanii nama warra dallaniidha. Daruun fakkaattan. Warra gammadaniidha. Gurbaatu fuudha dhaquuf ka'eetu gowwaadha gurbaan beektu. Inni geessu garuu gurbaan gowwaadha. Fuudha dhaquuf ka'ee akka jedhaniin adaraammoo gaafachi geessu nun qaanessinii shirri jedheedhan. Maal jedhi? Shirri jedhi gaafachi geessu nun qaanessiniidhan. Gurbichi maalodha? Gowwaadha. Gaafa wajjin deemanii gurbaan gaafa oobdii jala ga'u shirri jechuutti ga'e. Inni isaan jedhan isa kana garuu isa kana miti. Lammaffaa akka hin dubbanneedhan. Lammaffaa akka maal hin taane? Akka lammaffaa hin dubbanneedhan. Ol galee mucaan taa'e dhumataa. Barichi immoo bara duriidha. Cichaansaa qaqaawwaadha. Taa'ee yeroo jaartiin amaatii isaatii maammasaa fuudhanii waxii sochoosan taa'ee ilaala. Taa'ee ilaala. Birrii sana kan ergee'udha. Isaan erge miti. Innuma taa'ee ilaala gurbaan. Jaartiin sochoosanii asirratti godhanii sallaf godhu. Lafayyeen keessan akka gootochaa jira. Jennaan gurbaan taa'ee ilaalee hin dubbatinoo jettanii jaartiin waxii fidanii afaan duwwaa gallaahii. Amma kanaaf nama gammadee fakkaachaa jirtu rees sila amma shirri jettu malee bokkaa nutti dargeessan gammadanii Waaqayyoon galateeffattu malee. Saba Waaqayyoo Yaaqoob isin keessa namni gammade jiraayi inni haa faarfatu. Namni gadde jiraayi inni haa kadhatu. Namni dhukkubsate jiraa inni luboota waldaa kiristaanaa haa waamsifatu. Maal haa waamsifatu? Jedhame eenyuun haa waamsifatu? Luboota waldaa kiristaanaa haa waamsifatu. Isaan immoo maqaa Gooftaatiin dibata dibanii haa kadhataniifi. Dibatittis kadhannittis dhukkubarraan fayyisaa cubburraan qulqulleessaa. Alamma keessatti ta'u maal jedhu? Abi jedhanii akkasumatti dhiisaa akkasumatti waan xinnoodha isa booda isinitti himu. Miidiyadha galanni keenya ulfina isaatiif kaanee hundi keenya Waaqa jiraatu hundaa dabarsee.